Ijoollee gaasaraati I dhugu. know yani. No, Ijoollee gaasaraati wannan annan ilu beekas. baabur dhugaa. Gaasara yoo ta'e maal hin beektu re'ati naannoo sanitti eega beekteeti gaasara eega taateeti. Muslimtoonni naannoo saniidha akka jiran takka abbaa isaati takka akka kayyuu isaati muslimatti waan natti ba'an. Ilu baabur Eegaltee yani. iluu abbaa bor jedha isaa fayyadisi karaa Dhuguma ilu baabur sila gara biraan nagalchuu daawwal wanna maal taate rabbi soraatu maal taate. iluu abbaa bor maaliif wal argite iluu abbaa bor eessatti wal beekta akkamitti iluu abbaa bor aanaa kam Sila keessa kiyya maal godhaa si himaree obboleessa kiyya sila maal taasila? maal waan si jedhaa fudhannu Ani nama politika nama siyaasaati ani wayyaaneen na baase nama politikaati. maal wayyaaneen deemtee jirti maal politikaadha wayyaaneen. Hiddaan hin ta'e nama xiqqoo jirti gariin ishee hin jirti amma. Hin kijibu jirta. Takka ati haasawa keessatti takka naannoo Baale keessaallee gara Dakaadha taata. Naannoo Kasaraa taata. Dhageeffadhu. Ilmaan qabaa jira amma ilmaan nan qabsiisin dhiisi kaa bakka ani lubbaa wal jenne. La. Hin kijibu. Iddoo abbaa boortas suma taatee achittu ji'a saniyyuu garagalteetiin takka wanna jetteen beeku. Ustaaz isaa guyyaa biraa himuu dhagayeeran Baaleedha. Ustaaz inni Baaleedha. Baalee keessaa isa farasaa. Anaan mee lubbaa wal jedhee maal gootani goda keessa deemte. Nama safara isaa beekuun beeka Ustaaz Awwal. Ollaa isaan beekan. Awwal baay'isoo nama jedha. Respect guddaa. Haasawa keessatti ijoollee Baaleeti. Dhugaa dubbachuu Eenyu Baale taanaan baay'ee si kabajaa respect guddaa si qaba nama baay'ee waa dubbiseedha. Respect guddaa si qaba asumaan iyyuu jechuudha. Torban tokko booda na cafaqxaati maal ani. No ani nama waa dubbise das na jedhaan. Maa faallaa kiyyallee hin deemne yoo dubbisee faallaa deeme das na jedhan. Akkanumaan zimbiloo aaminii takka jibbaan. Akkas nama xiqqoo waa hubate. Amma ta'e wannaa kana kaluu kana Maryam muka irratti mul'atte jedhanii ortodoksiin ayyaana godhatu. Keessa sana waan Gondartu haasasa warra Gondariif Gojjamtu haasasa achi deemnee asa gannu sooli. Ejeen waan akkasii. Oromoon illee maxxansaa turte Maryam mul'atte jedhanii. Kan jibane kana Gondar deemnee tiniin achitti gabii galchinuufi. Dhugaa rabbiin maal Oromiyaatti mul'attoo barbaadde? Maal Oromiyaan ortodoksiin jiru Oromiyaa keessa? Amma bakka ta'an hin beeku galuu kana madaana alam illeen asfaaltii irra ejjate jedhanii miila wayii dhaabbatanii miila asfaaltii irra jedhe. Awwayyaa buleessa kiyyaa uummata kana waliin nan kaase. Uummata akkanumaan wannaa bara uummata huummoo beektaa huummoo yoo akkanumaan fiigu tokko. Waan akkasiiti namni kitaaba hin dubbifne namni waan hubanne huummoo akkanumaan fiigu. Macaafni qulqulluun akkana haasa'u wal kenna. Dama amma atamma walii galatti macaafni maaran Gondarii mul'atte Gojjamii mul'atte illee hin jedhu Ameerikaatti illee mul'atte hin jedhu macaafni waan akkasiin haasa'u. Kana warra huummoo. Maal jedhani? No macaafni dhugaara dubbatee haasa'a dubbata. Seegalaa. Atamma beenteedha moo ortodoksiidha mee natti himi? Abduzarraaqii fi Abdujabbaari malee jeenan hin jiru jedhee warra. Abduzarraaqiin kan kee abaduuti ati maaliidha ortodoksiidha moo wannaa? Ani dhugaa rabbii awwal kiyyaa amma dhugaa wasitti haasa'e barnoota ka pheenxee fudhadha ortodoksiidha. Barnoota garuu 100% ka pheenxee fudhadha. Garuu ortodoksiidha. Ka pheenxee amma sadan waaqa tokkotti ni amantaa? Deessa waaqni tokkochi sadan waaqa tokkoo jennu akkuma gaa waaqni tokkochi qaama sadii akka qabu. Qaama sadii. Akkam jechuudha qaama sadii waaqni tokkochi qaama sadii. Mataan meeqa? Mataan meeqa? Sila waaqa sadan waaqa tokko waaqa sadiitu jira jedhanii kiristaanonni waaqa sadiitti amanan jettee. Qaamni sadiiti mataan meeqa? Mataa qofanatti. Waaqni tokkochi karaa sadiin akka dhala namaatti mul'atedha. Qaama sadii jettee bara. Qaamni sadii ergatee mataa meeqa? Mataan meeqa? Karaa sadiin waaqni tokkochi sun. Tokkichumatu waa sadii ta'e jechuun keetti. Karaa sadii nutti mul'ate. Karaa sadii karaa ilmaatiin, karaa abbaatiin, karaa fuula qulqulluutiin nutti mul'ate jennee amanna. Awwal Qaasim ሁለታችሁ ሙስሊም ናችሁ ዝም በል። ሁለታችሁ ሙስሊም ናችሁ ዝም በል። ፈን ከፋ ተረጋጋ። ሙስሊም ነህ አንተ። ያ ረቢ ጉደት አከም አቲ ብዬ ቀርቤ ከቤ ባተት بسمع ما لبكم قال قري فدبدو مي
kun ortodoksii wanna Goojjamii mul'ata isanii amanuu isin na fakkaata. Boo Mataaf Qudusii dubbisi biroo. Oromiyaa keessatti illee mul'attu maaramiin Ameerikaatti illee mul'attu. Haati Yesuus Kiristoos kabajamtuun kana poolitikaa keessa nurraa dhiisa. Hafuura peenteedhaa kasi keessa seene kana sirraa waggaane. No hafuurri pheenxee indoo hafuurri jabaadhaa yoo fuura macaafa qulqulluu hubatu dhugaa. Maala macaafa amma atamma qaama meeqa qaba isaa wal keessa lallaachisa No harka. waaqni tokkochi karaa sadiin dhala namaatti mul'ataadha. Okay, Karaa sadiin karaan tokko mee addaan. dhala namaatti mul'ataadha. Okay, Karaa sadiin. karaan tokko mee addaan naa baase tokko kamiini? Hai. Karaa sadiin jechuun karaa ilmaatiin mul'atee jira. Takka jedhe. Tokkoffaan karaa abbaati moo karaa ilmaa mul'ate? Ila obboleessa walii kenna karaa abbaatiin mul'ate takka jedhi kaa. Takka. Kenna Muusetti haasa'ee jira. Karaa ilmaatiin nutti mul'ate. Karaa ilmaatiin kan mul'ate isa kam? Iyesus Kiristoos ilma isaa nu ergeera ilmaan. Ilmichi Iyesus Kiristoos ilma Waaqayyooti Iyesus Kiristoos. Karaa ilmaatiin. Ilma moo waaqayyoodha inni? Ilmi Waaqayyoo moo Waaqayyo? Ilma waaqayyooti moo waaqayyoodha inni? Ilmi Waaqayyoo sin ja'abar. Waaqayyooma isa duraa abbama sammuu kan biraa? Ilmi Waaqayyoo ka amlaa Waaqayyoon garaagarummaa hin qabu Iyesus Kiristoos tokkoma. Eessuma abbama sammuu kan biraati inni kun lammaffaa. Anaa fi abbaa fi ani garaagarummaa hin qabnu jedhee dubbateera Iyesus. Okay, kanaafuu abbama sammuu kan biraati re? Anis abbaa koo keessa abbaan koo na keessa jira. Andi saantiin baloo galcha noo biraatar. Kanaafuu Awwal abbaadhuma sammuu kan biraati inni kun dabalata moo abbama san? Saantiima takka bar saantiima takka bakka lama cabsitee bar gabaa baastee waa siifisuu hin dandeessu. Saantiima takka bakka lamatti saantiima takka jedhamti. Maaliif ilma waaqayyo taree waaqayyooma jedhi kaa? Bakka abbaadhaan wanni garaagaroo isa baasu tokko yoo hin jiru aangoo irratti qixa uumuu irratti qixa. ፌክ ነው እባክህ፣ ፌክ ነው አቁመው። ሁለታችሁ ሙስሊሞች ናችሁ። አቁም ዳብ Namicha kanarraa baasaa fokkuna eessaa dhufisu? Abbooti maali? አቶ ሙስሊም ቡስ Ati maali? Ati shayxaana moo maali ati? አት ሙስሊም እንሶቢ No ati shayxaana moo nama ofii? አት ሙስሊም ማፍሶብ Obboleessa ati shayxaana moo namas siin jaabar? አት ማፍሶብ Miira keessa beekee baatu dheedhii itti haasa'e. Akkas wal kenna haasa'inu yoo dogongore kiyya of sirreessuu danda'a wal kaase. Maaliif miira keessa hin taqaal ka jettu kun maal? No namichatu akkanuma poolitikaa namarratti ijaaruu hin jaaladhu beektaa nama qulqulluudha poolitikaa namarratti ijaaruu hin jaaladhu. Nama onnee qulqulluun qaba baay'isa poolitikaa namarratti ijaaruu. Atamma waaqayyo tokkicha jette maaliif ilma jetteen? Amma abbama sanii jette kunillee tokkomaa jette. Maaliif ilma waaqayyooti malee waaqayyo miti maanaan jette jalqaba? Yaa ilmi waaqayyoo moo waaqayyoo jedhamee caafne qulqulluun? Waaqayyooma isuma abbaa jedhame moo kan biraati? Jechuun isarraa citee dhufee jira. Isarraa citee yaa garaagarummaan qaban sirraa cittu kopheen kan keedha. Maaltu sirraa citata? Garaagarummaan qaban kaawwal maal taas abbaadhaan garaagarummaan qabu. Yesuus Kiristoos abbaadhaan maal jedhe beektaa abbichi maal jedhe ani mattuu faraduu danda'u firdii hundayyuu harka isaatti kennee jira jedhe. Yesuutti kennee jira jedhe. Ani mattuu faraduu danda'u firdii hundaa isatti kennee jira jedhe isaan faradi jechuu hin dandeessu ree. Sagalee murtii hundaa isatti kenneera kan murteessu isaadha. Ani mattuu murteessuu hin danda'udha. Abbaadhuma moo inni kan biraati kun? Ilma kan jetteen kun abbaadhuma sammoo kan biraati kan dabalataa? No ilma abbaa miti. Abbaadhaa miti inni? Abbaadhaa miti ilma. Dabalata kaa kunoo lammaffaadha ilma jechuudha ilma. Akkasii wannaan kun immoo maalidha mee namicha eenyu jedhu kana haasofsiisi yaada akkamii akka kennu leen dhaggeeffanna. Ati kiristaanaa miti jedhaara. Mee inni kiristaan akkamii akka ta'e nutti haayimu. Okay, ati qaal ka jettu dubbadhu kaati maalidha ati amantiin kan kee maalidha? አወል እንደጋማ ምት Hin dhagaama dubbadhu. ከፋፍ ክርስቲያና Keefaan kiristaana isa dhiisi ati waan isaa dhiisiin. ሚትራይ ማ አይደለም ማ አካ ፌክ ማ ወጀተን እንደበራ No ilma mataa bishaan qabattee dhuftee akka kiristaanaa kaastuun. እንካዙ Inni kiristaanuma isa dhiisi ati irratti haasa'e. Kiristaanummaa kee asirraa isa agarra haasa'e. ክርስቲያና ምት Ishii atuu kiristaanaa haasa'e kiristaanaa miti jennee sibiratti kiristaanaa miti ishii atuu kiristaanaa haasa'e. አይ ዲሳ በቃ ድራማ ከሲጋፊ ቀባቱ ነጋፋችሁ እንዳንነት you can ask me if you have any question Tapha Arsenaal immoo Chelseatu mo'atanii si gaafannaa? awal gaafadhu Kafa ati jallistu isaa maal kafa jallismee ati?
inni callisate inni kiristaanuma laakiin ammoo akka ati itti amantutti hin amanu malee rakkoon isaadha. Ayyaa tamma sadan waaqa tokkotti ni amantaa qaal ati na deebise. Hin deebisu waa biraa mari'achuu hin dandeenya. Inni Kanaaf kunoo ta'u feekii dhiisa. Dhagaarta. maal jetteme hin dhageenye. Dhageenya eessa. Gaaffii kee deebisuuf dirqama hin qabu hin jettu. Ati moo? Namuu nan dirqamsiisu. Namuu nan dirqamsiisu garuu feekii gosa kanaa dhiisa waan biraa doo nu barsiistane. Abboo feekiidhaa miti nagaa qabda maaltu feekiidha adatu musliimaa miti moo keefatu kiristaanaa miti. Miti. Asii miti kafaan musliima kiristaanaa miti. Mee kafaati dubbadhu ayyee kafaa dubbadhu ayyee ofirraa dhoowwi mee namtichi feekii hojjettan nuun jechuu jira. godhe yaa wal masqalli kun isan na godhe. Itti mul'isi mee qoy guddisaani mee ofitti itti mul'isi mee musliimni masqala godhatee deema moo gurbaa. Bismillahirraa. Godhe. Masqala kana abbeettu na godhe moo situ na godhe. An peente kanan beeku. An peente nee peenteni. Maal inni leen ortodoksii siin jechaa ture maaliif feekii jettareet. Ortodoksiin amantaa be. Ortodoksii amantaa mitiire. Maarree kafaan ortodoksiidha maan ortodoksii irraa isaadha duraayyuu beekna maaliif feekii jettareeti nu takkaa musliimni feekii hojjetu feekii kan hojjetu yoo Awwalin kabira isaati malee waan kennan dubbatiin feekii hojjennu nu takka. inni damaamataa qoy ila. Nuti amma fakkeenyaaf amantaa hin qabu jedhuullee hin danda'a. Ati musliimaa keefaan ortodoksii ani isini peenteettani malee ani Yesuusitti amana malee waan peentee maan jedha waan amantaa fi waan lallaban hin beeknu. Tootaalii jechuudha. Ati Peentii amantaan beektu amantaa lallabamu kanneen maan jettu. amantaa lallabamu kanan beektu ati maalidha amantaan kan kee dhaaba kam hordofta yookaan eenyu kana maqaan isaa waldaa kam hordofta. Okay, amantaa kam hordofta jetta? Lakki amantaa miti waldaa baadha waldaadha malee Amantaa amantaan hordofu Yesuus malee. Yesuus amantaa miti bannama malee inni gillisabiidha gillisabii jedhan san malee inni amantaa miti. Ati waldaan hordoftu maalidha? Waldaan ati hordoftu. Waldaa nuti bakkaani qaaliyootii yooti biraanii waan jedhan hin beeku. Waaqa tokko qofa beeka. Kanaaf ama fakkeenyaaf nuti straight preacher akka peente straight preacher ennaa jedhanu Yesuus lallabna mala amantaa kennan lallabnu. Ati peenteedha jechuun waldaa peenteeti jechuudha. Amantaa fi lallaban dhaggeeffadhu re'eeshe. Amma Waldaa kam hordoftareeti? Waldaa hordoftu barsiisa hordoftu ati. Barsiifni ati hordoftu kaminni? Barsiisa eenyu hordofta? Barsiisa peentee moo ortodoksii moo tawaahidoo moo taaddisoo moo adventistii moo yoo peentee taate adventistii moo joovaa witnesii moo kaana hiwooti makaana yesuusii maali ka jedhan kana akkas kamin hordoftaati? Barsiisa kamin hordofta? Ishee dhaggeeffadhu laasisirree. Fakkeenyaaf waa'ee peentee jechuun dandeetta garuu ani amantaatti amanuu jedhu jira fi peentee garuu Yesuusitti amana malee amantaa fi lallabu. Peentee gataate peenteedha jedhi kaati. Peenteedha jedhi ka maal saalfattare waan itti saalfattamoo peentee yoo saalfatan maal godhu qabattee deemte. Amantaan faarfannoo miti jedhan nuti. Amantaa yoo amantaa qabda isin jedhan waldaa si gaafadde malee amantaa qabda immoo isin akka amantaa hin qabne ni beekaa waldaan atti dubbadhu malee. Egaa dhiisime wal qaasim bennaa rabbi jedhu. Sila maasodhaa obboleessa ati kiristaanaa miti naan jettee kinoo masqala sitti agarsiisne kiristaana illee jenne waa'ee Yesuus Kiristoos waaqummaa Yesuus illee dubbataa jirra. Mee ati kiristaana akkamii beekta kanarra mee akkamii dubbiin keetu amma waan himamaan jiru akka dubartii duraan heerumtee dhokfamaa jira. Ati amantuu maalidha? Peenteedha, ortodoksiidha, kaatoliikidha, joobaa wiitinasii, olli jiisasiidha maalidha ati? Eeshe dhiifama gonfaaniin na qabeera. Eeshiif ani peenteen jettu. Peenteedhaati? Peentee. Thank you. Maal ifattaree obboleessa maaf jala laalta akka wannaa? Akka dubartii duraanii wannaa takka warra soddaatti galtee takka. Hai peentee dartii kedhee. Yaa dartii kedhee peentee jedhii wallaahi maasha Allah. Yaa peentee dartii kedhee. Anuu barnoota peentee nan fudhadhaa jira. Anuu ortodoksiidha barnoota peentee 100% nan fudhadhaa jira.
Sigalee waan itti amansan of jala laallatiin obboleessa. Garuu Sittiin baratin. but I wanna check your profile, okay? When Ila your waan profile itti you check amanti what tokko you anam are ilaalka. doing. Sila anuma saalfataa miti sila. Osoo saalfatee bara anuma saalfata. Bakka tokko dhaabbatee bakka tokko waan dhugaa ta'e tokko kan fudhatu jechuudha. Sila anuma saalfataa. Anuu isa wareegameef sana saalfadhu. Maaliif dhugaa waan ta'eef kan saalfachaa hin jirre. Ati pheenxee makana keessa iyyuu jiraatte pheenxee jechuuf saalfattaa? A'uuzu billah. Yeah? Rakkoo guddaa qabna dhugaa. No, salfatin bro. Waan itti keessa jirtu san yoo shayxaana illee taate ani shayxaana diimadhu. Ofitti salfatin. Dhugaa? Dhuguman jedhaan. Rabbii guddaa namni irraa faayee goo shayxaana ta'e haa himatu. Inni ati waldaadha hordoftu maalidha jennaan maal jedhama? Pheenxeedhaasa? Akka jedhe ka salfachaa tuma dhaqee pheenxee jedhe maal jedhamu. Pheenxeen amantaa miti bara amantaa osoo hin taane pheenxeen sochiidha. Sochii jechuun sochii jarraa. Pheenxeen haga dhufte haga pheenxeen hundeeffame waggaa meeqa beektaa kefaadha? Abboo gaa luutartu hundeessee miti waan kana. Laa luuterin hundeessine pheenxeen zamana kaluudha bara 19 naannoo sanitti hundeeffame. Ara muuvamanti isaa luutartu hundeessee? Laa sun pirotestaantiidha. Pirotestaantii jechuun bar sochii Awurooppaa keessatti gaafsanii kaatolikii irratti kaa'ameedha malee kiristaana qofaa miti. Amma pirotestaantii keessatti wanna ilaalcha garagaraatu jira gammaadha. Digaltee pirotestaantiidha malee inni pheenxeedha. Pheenxeen achi asii. Pheenxeen erga namni harka yaa'ee warra Awurooppaa kana jala yaa'eetiin dhumateetiin jedhe Ameerikaa keessatti hundeeffamte. Maartin Luuter ammoo bari inni Jarmaniidha malee wannan Ameerikaawii miti. Pheenxeen garuu Ameerikaa keessatti hundeeffamte. Peentekostaalii fi pheenxeen illee garaagarummaa qaba. Pirotestaantii illee garaagarummaa qabami? La Pentekostaalizimii ka jedhaniin isa jiruma amma jiran kan. Jarri kun Ameerikatti hundeeffamte malee Pirotestaantiin ammoo Awurooppaa keessatti ta'e. Kun ammoo Pheenxeen ammoo wannaa keessa Ameerikaa keessatti hundeeffamte. Pheenxee fi Pirotestaantiin garaagarummaa maal qaba? Isin hadiisa hedduu qara'e waa'ee kanaallee badaa wal kennu. Garaagarummaa hedduu qaba. Pirotestaantii jechuun sochiidha. Akka kun Oromoo Pirotestii jedhaniiti kan sochii gaafa duraa wayyaan irratti ka'e san argitee diddaa gabrummaati. Warra gita bittaa Kaatolikii jala waan turaniif jecha warra Awurooppaatu kaase waan san. Warra Awurooppaa gaafa kaasu san ammoo kan kiristaanummaatti amanu jira. Kiristaanummaa kana sirreessina kan jedhee akka Maartin Luuter fa'aa jedhanii warri biraa ammoo warri guutumattuu iyyuu amantiin sirrii miti jedhee warri dubbatu jira. Sigaltee gaafsa nama Pirotestii jalatti waa hindu Maarkisiyyaan jira. Warra Maarkisii jira. Warri ammas ammoo Sooshaalizimiidha jira. Warri Kaapitaalizimiidha. Warroonni kun hundi isaaniidha kana jalatti hammataman. Sochii Awurooppaa keessatti deemaa turedha sun. Pheenxeen ammoo bakka isin itti hundeeffamte Pentekostaalizimii jechuun yeroo ummanni amantii gadhiisee warra Awurooppaatiif Ameerikaa kun gadhiiseetiin duuba deebuu jalqabu akkaataa kiristaana itti qabannu jedhanii yaadan. Akkaataa kiristaana itti jalqabu hafuurri qulqulluun kun dhufee hojjechuu qabaa jedhan. Hafuurri qulqulluun duraan kiristaanni kamilleen hafuuraan hojjanna kan jedhu hin jiru beek. Ortodoksii haa ta'u, Kaatolikii haa ta'uti. Hafuurri qulqulluun hojjechuu qaba. Du'aa kaafna jennee hafuura hamaa baafna jennee uummatatti beeksifnee uummata qabachuu qabna jedhaniitiin kan Pentekostaalizimii jechuun ayyaana guyyaa 50ffaadha kan barattootatti hafuura qulqulluun itti mul'ate jedhan san irraa ka'ee. Sigaltee hafuuraan hojjennee uummata agarsiisuu qabnaa kan jedhu. Sigaltee Thank you. Okay. Okay. Itti fufee bareeda sirraa dhagaa jira. Kefa. Qaal. Saalfattaate amantuu keetti ibsachuu saalfattaa saalfannee bosa jedhu. Kasi kefa sigaltee amma akkisiin jedhe hafuuraan hojjechuu qabnaa jedhanii sochii jalqabeedha kun Pentekostaalizimiin jechuudha. Jaarraa bara 19 naannoo san irratti eegale. Ameerikatti eegale. Bakki itti eegalame iyyuu garagara. Pirotestaantiin Jarmaniidha Awurooppii keessa. Wannaan ammoo Pentekostaalizimiin sochiin ammoo kuni hafuuraan hojjechuu qabnaa kan jedhu kun ammoo hafuuraan du'aa kaafnee kana goonee fayyifnee hojjechuu qabna uummata agarsiisuu qabnaa kan jedhanii. Sun ammoo Ameerikaa keessatti hojjetame. Kan namni mormuu jiraate laata? Namni mormitaniira yaa Pheenxee hin mormitani isinillee kana mormitan natti hin fakkaatu. Ameerikaatti hojjetame waliigalatti bara waggaa 120 wayii akkas naannoo sana
Aga penteeni hundo. Yaa nama gammachis jedhu si jala jiraan soba jedhaa mee yaa aseen onnaa jedhu soba kan jedhu. Ayyee yoo sobe jedhe ka sobe jedhe sana olseen. Gammachis ka Oseen nama gammachis jedhu galchaa. Yaa diippilii ambaayisa barnoota isaa 100% nan furadhaa garuu diippilii waan pheenxee kan amma turee isaa duuka faana bu'ee nan laalaa rakkoon hin jiru. Ani mas duree isaa waan illee naan gurguru barnoota isaa 100% dhugaadha dha namana warra pheenxee kana fuggisoo tokko kan qabne macaafa qulqulluu barsiisa jedhee amanaa. Namni kijiba jettamee ol seenaa ibsame. Tokko zaadhaa kijiba jettan kota ol seenaa ibsame. Maturee pheenxummaa fi kiristaantummaa diippilii maturee isaa hubachuun baay'ee salphaadha rakkoon qabu. Kanammoo waan an barreesse sun taane waan kiristaanonni guutuu isaanii barreessan. Ragaa baasii jedheen jedha ragaa baasii jedheen jedha miseejii naa barreessaa ragaa baasii kottu gammachis kottu seenii anis asuman jira seenii kottu too gammachis nama jedhu seesisaa. Awwaalatillee yookaan nu shawwaddu ta'e asumatti qabamtaa jechuudha. Maalan yoo takkaa qabamee beekaasa. Waan dubbadhu ragaadhaan dubbadha. Baafneeti ijatti isin garsiisa. Ijatti waan isin garsiifnu sunuun fudhataniif malee. Ijatti isin dhiigaatti. Information qabda takaraakaarii turte information qabda garuu seenaniitiin yaada isaanii ibsatu. Seenaa yaada kun gammachiisa. Okay, gammachiis dubbadhu. Ayi, nagaa jirtu. Fayyaa jirtaati. Jirra galata. Seenee gammachis baqa. Alhamdulillah. Daabboo fi maal daabboo fi dhugaa abbaa irratti cabsan jedha Oromoo wayitaman maafu. Ayi, baga nagaa taatan. Ayyee baga nagaa taatatillee. Ayi, waluma. Gaaffii keessa naan galee waan gaafachuu barbaadan na gaafadhu. Pentekostaalizimii yoom jalqabe? Sochiin penteedhaa yoom eegale? Waa'ee sochii pheenxedhaatii fi maalii osoo hin ta'in jalqaba wanta isinii baasuu barbaadu. Amantaa kanarratti beektaa naasa'uun barbaadu. Waan amantaa kanaa beektaa jalqaba waa'ee hedduu hubannoo si gaafataa. Yoositu naa barreessaa ture mee gammachis dubbiin soba minaa kayyattu si'imi kana barreessaa ture miseejii. Almost ani waan akkasiitiif hin Loo barreessu. si'imoo kana biraati namni gammachis jedhamu sobaa ka jedhu si'imoo si'imi. Ani waan akkasiitiif hin barreessine garuu waan isa si Nama hubachiisu. biraa nama kula ka biraati jechuudha ani jala hin jiru jedha ani jala hin jiru sorry si'imiti nama biraa gammachis ka gammachiisaa No, no. Nama biraati. Yaada wayii. Kootu sani gammachisa kan biraan nama sani bakka bu'i bannaa please namni sun yoo ka bu'u. No, no. Na dhaggeeffadhu. Tarii walirraa hubanna ta'a. Maal nurraa hubatu? Na dhageessaami jalqaba amantaa jechuun namni tokko amantaa isaatii kan inni ibsuu danda'u tokko hojii isaatiin ibsama. Ati amantaa keetii kan ibsitu tokko Buroo yeroo nuti gaarii seexanatti naman waan itti amanu addabaabaatti dubbanna namoota seexanatti amanidha akka dhoksataniitiin itti amana. Sigalee waa'ini keenya waaqa addabaabaatti dubbatanidha. Waa'ini nu itti amanu waaqa addabaabaatti dubbatanidha kan golga keessatti dubbatanii miti. seexanatti kan amanu hojiin isaatii hojii seexanaa gaafa inni ta'e namni sun seexanatti jedha. Deemta shafaaffanadhuuti maggaarajaa keessatti amanii deemi. Akkas. Ati maaliif loltasaa? Awwal kaasee nama biraa galchi. Innaalillah. Osoo takkaa kaarii goonee sitti kenne silaa umrii namarraa dhiqee hoo. Nuti waan dhugaa addatti haasofne ani akkasitti namana waaqa itti amana addabaabaatti tan dubbadha malee akka maggaarajaa keessatti naa dhoksaan jedhu. No waaqa akkasii qabu. Dhiifama wajjin. Waa'ee waaqaa dhagayeeti waa'ee waaqa kanatti haasa'uu dandeessu jalqaba ofii keetii gooftaa Yeroo takka kanatti dhiisime yeroo takka akkasuma natti dhiisime. Koo amantiin ati ijaartee muddamtuuf maaltu jira? mee dhagayeeti jalqaba meesuu Akka hottee sarka daddaa amantiin keessatti sarka daddaa akka hottee. uummata doofaa akkasiitu dhagaye uummata doofaa maal waa dubbisee kan hin beekne akkasiitu onlaayinii irra bahee waa'ee amantaa Nama lallabaa. narrabsin. Yeroo takka kafaamee dhiisime gurbaan nu arrabse nu fixeeti. Obboleessa nama Ati dhiisoo narrabsin. sinni nama finna kennu dhaggeeffa. Bismillah immoo waa maal waa galgala kana waa wanna jettee moo akka gammaste moo akkam taataati. Dhiifamaa wal dhiifamaa akkasii. Suuta Miira jedhu keessa seenin yeroo takka nutti hidhinatti dhiisime yeroo takka ana taasisiisaa. namni tartiibaatiin haasaa beekta obsaan haasaa dhaggeeffataa haasaa sii gala dhageessaa Ayyee dubbadhu gammachiis. Ati amantiin kan kee maalidha xayyee? ani amantii akkoo siif himoo osoo hin ta'in jalqaba dhimma amantaa keetii lallabuu barbaadda yoo ta'e wanta amantaan kee siin jedhu taatee argamte namni sun amantaa keetii kan fudhatu gaarummaa ati agarsiistuu fi hojii ati hojjettuun amantaa kee fudhachuu danda'a. Asirra baatee afaaniin nama dhoobdee yookiin immoo namatti haasofteef osoo hin ta'in jechuudha. Inni kiristaana isaa miti nuti muslimtootaati. Inni kiristaana miiruma keessa seeneeti isa dhiiseen. Ana wajjin haasa'ime.
Innaa kanaafuu jalqaba namni amantaa isaa kan inni ta'uu danda'u waan ofii isaatiitti ta'edha. Gochaan inni godhudha kan amantaa isaatii isa ibsu. Yoo namni sun gaarii ta'e namni sun amantaa sanaati akka okay namni kun amantaa akkasiitii qaba sababa kanaatiif gaarii ta'e jettee amantaa isaa sana hordofteetii dubbistee gara amantaa sanaatti dhaquu dandeessaa jechuudha. Kwa gaarummaa kana agarsiisu leencaa fi abaaboo si darbuu qabna nuti. No, Abbo mee kafaati alis minuu takka bismillah. Gubbaa gaarummaa miidha keessan agarsiisuuf sinti. osoo hin ta'in obboleessa kiyya jalqabaati waa dubbisi Ati jalqaba. jarri baa kana walitti fiidisaa maal? Isin duraa wal beektan moo jaartii wal jalaa jirtan moo maal? Wanti walitti Almost fiigdanii. amma Ati na wajjin haasa'e ati illee ni isiti. kafa isa eenyudhaati kafaan kun kiristaana miti. Inni kiristaana inni mirkaanii akkana godhatanii isa amala isaan beeku. Ani Anatti ana wajjin haasa'e. Kan isaa dagadhu ani guutumatti. Kan isaa dagadhu anillee isa wajjin akkas haasa'e. anillee akkasuma kiristaana obboleessa kiyya na dhagaye suuta jedhiiti qalbeeffadhuuti haasa'i. Wanti amantaadhaati kan inni ittiin ibsamuu danda'u miidiyaa irratti miti. Nuti kan waliin dhalannee kan waliin jiraannee waa'ee seenaa Oromoodhaatii fi dhimmi amantaa kan biraadha sii galeeti. Asirra teessee olii gadi iyyitee maal jettee fi dhaloota walitti naquudhaaf dubbii kan biraa Ati illee keessa haasa'u baata. nutti baay'ifte yaa Waan abbo. tokkoyyuu hin jiru bara. Dadhab. Basma am seetan Yeroo seenaa takka kana Oromoo dhiisiiti na keessaa wajjin seenaa haasa'e. Oromoo wanna Eertiraa wajjin turre bara Eertiraa abaa wajjin turre waggaa 20 seenaa Oromoon kanuma bakka. Digdama miti shantama wayittati homaa Durraa dhiyeessi kaa bakka waan mootii asuutu wallaalle. jalqaba ofii keetii dhaqiitii waa ta'e dubbisiiti. Seenaa amantee keetii ibsuu barbaadda yoo ta'e of ta'e jalqaba. Akkamitti akka deemtu bari. Namnu amantaa keetii gaafa sana si hordofaatii bari. Asirra baatii ka onlaayinii irra deemtee Ustaz gurbaan amantaa dhaqee haaraaf ustaz xiqqoo dadhabeera dhaqee haaraaf ustaz. Maafi dhageen. Ayyee ayyee. Duraa duuba addaa wallaalle Shafa biroo. ati maaliif maayikii banattee ati fayyaan qabdu? Dhiisi kaan. Shafa dhiisi. Kafaatti dhiisaatti ijoolleen kafaatti maal dhibna kafaan maraata walitti hoofaa summata walitti wanna godheetti immoo mana gootu. Baa jira baay'isoo baay'isoo. Fayyeraa subsisaa ustaz fayyeraan gaaffii gaafatu. Yeroo takka ayya fayyoraa wajji haasaa dhiisime kafaa yeroo takka natti dhiisime. Fayyeraa تول أبيت jirta fayyeraa نقوم متي ننقاني jirta isaa fayyeraa نقا نقوم متي jira alhamdulillah jirtaati. جرى كنو Eessa baddee jidduu kanan jirtu? جدو كان وجيدو مغرغران نفرتي بتي Okay. Ayya kanin jedhe ati sillaasetti ni amantaa isa waaqa tokko ka jedhan kana. Sillaaseetti inamanu mee dura garuu waa'ee xinnoo ishee pheenxee fi pirootestaantii sana irratti waa xiqqoo jedhuu fedheeni. Jedhi mee ayyee. Pirootestaantiin dhuguma akkasin jettanii namoota sadiitu jalqabe sochiidha sirrumaa. Namoonni sun Maartin Luuteridha inni warra Luuteriyaan kan jedhamu hundeesse. Lammaffaa Joon Kalviin kan jedhamu jira. Kaalvaanizimii hundeesse gara Keeniyaa kana irraa amantichi Itoophiyaa keessaa hin jiru. Sadaffaa dubartii giiftii Ingiliis kan jedhamtu dubartii Elsaabeet Mootii jedhamtutu hundeesse. Isheen immoo Angilikaaniidha. Itoophiyaa keessatti pheenxee kana pirootestaantiin kun sadiidha. Kana keessaa kan Itoophiyaa keessa jiru beekamaan lama. Makaana Yesuusii isaa Luuteriyaanizimii jedhamuu fi Adiventistiidha. Isaan wachumattuu pirootestaantiif gantuu pirootestaantii jedhanii wal foggoru. Pheenxeen kun immoo maqaa ayyaana guyyaa 50ffaa jedhamu tokkotu jira. Guyyaa 7 hojii hojjettee isa 50ffaa boqotta. Maqicha caalaa waan fidannatti fakkaata. Garuu yoommoo isaan amantiin sun ja'aadha. Rivaayivaal charchii jedhamu. Akkuma silaa walqasim jedhe karaa hafuuraa ispiriitiidhaan nuuni seerri yoomaa nu fayyadu. Hafuuraan jiraanna warra jedhan sanatii hin kaafna du'aa dhukkubsataa maal hin fayyadanii warra odeessan saniiti. Akkasitti uummatee garummoo ayyaanichumayyuu immoo kabajan. Yoommoo ayyaana guyyaa 50ffaa irraa hundeeffame ta'anii ayyaanicha kabajuu qabu turanii. Ayyaanni guyyaa 50ffaa immoo seera Museeti sanan dhiisu taanaan
maqaa sana saquu qabu turanii isaan kana keessa waldootiin pheenxee jedhaman kun warra Revival Church jedhaman kana keessa amma Itoophiyaa keessatti beekaman mulu wangeelii fa'i. Isaan kana kanadha pheenxee Protestaantiin gosi isaanii isa kana namni hunduu beekeen himatu. Waa'ee Sillaasee garuu utuu Sillaaseetti hin darbini jarreen kun fakkeenyaaf hanaani ana amma fakkeenyaaf yoo kitaaba qulqulluu irratti hundooftee haasoftee barsiisa sobaa barsiisaa siin jedhu. Garuu macaafni qulqulluun barsiisonni sobaa isaan akka ta'e hirgixanyaa akka inni lafa kaa'u dubbachuu hin danda'a. As jiru yoo ta'e dhumarratti maayikii qabadheen dhaggeeffadha ati sobduudha inni haasofsiisanii. Maaliif ammatti fakkeenyaa fi gaaffii tokkoon si gaafadha. Abukaadoo lama wal bira dhaabataa jennu. Abukaadoo gaarii fi hamaa kan itti adda baaftu baala isaa laalteeti moo ija isaa laalteeti? Lakki ija isaa laalleeti malee. Baay'ee gaarii. Amantiis dhugaaf sobaas kan adda baafnu ija isaa laalleeti miti? Raajiin sobaa kan dhufe. Barsiisi sobaa kan dhufe. Wal foggoruun waldaatti birrii walirraa guuruu wanta hunduu haasa'u jibbisiisaan kun hunduu kan dhufe erga barsiisni isaanii rivaayivaaliin kun dhufeedha. Dhugaan lafa jiru isa kana. Eenyutu sobee? Warra macaafa qulqulluu irratti hundoofna jedhu kanatu sobee moo warra rivaayivaaliidhaan itti guutee maanfiyaa meeqa nu qaraqqaree biyya keessaa nu kaase kanatu sobee ija isaa kiristaanaa miti musliimnu argatta jechuudha. Kanaaf kana kanumaan yoon jedhee barsiisni macaafni qulqulluun immoo jara kana amantii sobaa kana hunda isaayyuu dubartii ejjituu haadha ejjitootaa ishee macca hundumaa bira irra teessee ejjituu guddittii edheeti waama. Protest maqaa amantiin dhawu garuu mee nan dhiisa kana. Amantiin lama immoo haddumatti bu'uura sobaa kan ta'an kiristaanummaa keessa jiru. Amantii bebbeekamaa lama. Isaan kun immoo haolaa fi holiibaa jedhamanii fakkeenyi isaanii jira. Obboloota ejjitoota lamaan jedhamu. Maqaa isaaniin dha'uu dhiifama gaa. Kan akkas jedhee waa'ee sadan tokkummaa kanaan dura abdiitti simeera. Kitaaba qulqulluu keessan jiru. Soba barumsa seexana biraa maddeedha. Kitaabni qulqulluunii Sillaasee utuu hin ibsin dura waaqeffannaan dhugaan gogee akka lafee akka ta'u dubbata. Dhugumayyuu ta'eera hamma namni waaqayyo isa jiraata isa tokkicha waaqeffadhu jedhee dubbatu jaarraa 11 kan ta'u kiristaanummaa keessatti argitee hin beektu ati. Sillaasee malee kan barsiifamu jechaadha. Reefuu jaarraa 17ffaa keessa namoonni Yesuusii fi waaqayyo inni jiraatan tokko akka hin taane kan isaan adda baasanii ibsuu jalqaban. Namoota sana hullee ajjeesaa turanii. Yesuus waaqa isa hundumaa danda'u isa tokkicha isa hin duune hin dulloomne irraa hadda akka ta'e barsiifamuu kan jalqabe dhiyeenya jechuudha. Dhuguma waaqeffannaa qulqulluu kan jedhamu waaqayyo tokkicha qofa sanaaf kadhannaa dhiyeessuudha mitiire inni kun gogee akka lafee ta'eera. Garummoo deebi'ee iddoo isaatti ni deebi'a. Hammumayyuu namoonni hedduun fudhattee yoo ilaalte waaqayyo tokkicha qofa akka ta'e beekula. Garuu ulfaata maaltu nama sodaachuu yoon kana dubbadhe nan jibbamaa jechuu waan akkasiitiin hidhamanii taa'u malee akka waaqayyo qofti waaqa ta'e Yesuusiin immoo akka inni gara biyya lafaatti erge namni baay'een bareera jecha beekas jechaadha. Suutuma suuta immoo barumsi kun ifaa deema kan jedhu akka kanatti nabdadha. Sanas ta'e kana garuu amma utuu macaafa qulqulluu keessaa dookuma meeqa baaftee itti argisiistuu namni maaliif fudhachuu dida dhugaa kan jedhuufi isa dhugaa isaa hin fudhatu namni dookuma meeqa baaftee itti argisiifte. Sababni namni kana ta'uuf wanta lama jira. Tokko amma caammaa haaraadhaa fi moofaa bitatte miilli keessa kamiin caalaatti si uffachuu jaallata isa haaraa moo isa moofaati? Isa haaraa. Isa haaraa utuu uffatte sirraa bareeda sitti tolamini garuu miila keetiif mijatu sii deemamaa akkasa durii akkasa sanatti keessee mafii iddalaasa durii sii mijatanii isa durii ture nama mijata. Kanaaf sana keessaa ba'uun rakkisala dhugaatti hin fakkaatu haadhaaf abbaatu keessa tursee waan ta'eef dhalootaa kaasee namni hubatu malee tokko kana. Lammaffaa immoo baagiraawundii barumsichaa seexanni jirala.
Wanni itti beekuu qabdu inni guddaan. Seexanni akka namni waaqayyo isa jiraataa waaqeffatu hin barbaadu. Kaayyoon isaa inni guddaan kana. Yesuus immoo ati waaqa hidhee harka rukuteefiin ittiin mootummaa waaqayyootti gala miti. Ati waaqa hidhee isa jajjadde yookiin kiiloo isaa ol kaaseefi yookaan immoo arbeesse mootummaa waaqayyootti galatu hin ta'in akkuma inni jedhe sanatti akka inni waaqayyo abbaa isaatiif akka inumaatu kan inni dhufeef maqaa abbaa kootii isinitti beeksisuun dhufe. Waa'ee abbaa koo isin barsiisuun dhufe. Fedhiin koo isa kana jedhe yoo sana raawwadhanii irra mootummaa waaqayyoo argadha. Seexan immoo muudiidhaan ergamaa ifaa fakkaate Yesuusiinis waaqeffadhoodha. Hafuura qulqulluu waan jedhamus jira. Waan akkas akkasii kana walitti xaxe olaantummaa waaqayyoo kan nama keessaa haqu baaggiraa ondii barumsichaa seexanni waan jiruuf namni kanaafiyyuu akka seexana ta'e hin beeku. Hirkaa bahuun itti ulfaata. Garuu suutuma suuta waaqni guddaa danda'u namoonni akka isaan akka barumsa akkasii keessatti liqinfamanii hafan hin godhu abdii jedhuun qaba. Dhiifama garuu haasaan dheeresse. Gaariidha galatoomii. Yaa awwal anaa carraa naa kenni namicha irraa yoo yaada geeffattanis namicha kana mee gaafii gaafadha. Sekondii takka atis gaafii. Okay. Irrabbashin malee gaafadhu qajeelcha. No, irrabbashu. Respect nama gochuu Hin arrabsin illeedha nama. No, arrabsu. Nama jaati fayyeera. Namichi kun information sobaas haa ta'u information guddaa baatee deema. Garuu information inni qabu baatu guddatus sobuma ta'a jechuudha. Garuu information hedduu qabatee deema. Gaafadhu waan barbaadde inni sii deebisaa garuu narrabsi. Thank you. Narrabsu nama arrabsutti nama kabajuutti nama dheerata illee. Eesha obboleessa kiyya tokko waldaan kee kunuu maal jedhama? Tokko waldaan kee kana baruu barbaade. Waan nama dhiiraa nama dhugaa taate. Waldaan kee kunu akkasitti barsiisu waldaa kamiidha? Boru deemnee manaxirii godhannee deemnee dhaabannee ilaalla waan ta'eef waldaa kam keessa dartaa obboleessa? Fayyeeraa. Waldaan barumsa akkana si kenne si barsiisu waldaa kam keessatti daangeffamte jiraattu? Maqaan amantii an hordofu macaafa qulqulluu keessaa Isaayyaas boqonnaa 40. No, waldaa sin jedhe waldaa qabdaa? Waldichumatu maqaan isaas jira mangeelarraan sitti muttira. Waldaan lafarra jira moo macaafa qulqulluurra jira waldaan atamantu? Yesuus waldatti yaame moo Yesuus waldaan ijaare waldaan kee maalidha? Waldaa keenatti please. Waldaan koo lafarra jira maqaan isaa immoo wangeelarra jira. Eenyu jedhama? Pheenxee moo Protestant, pheenxee moo Ortodoksii moo Kaatolikii moo maalidha? Joobaa moo? Isati jette. Only Jesus moo maalidha? Dhageeffadhu kaati gaafatta garuu dhageeffattu. Obsi kaawwal. Politikaa dalagaa irraa namichi. Atu politikaa dalaguu jirta obsi. Isa ati jette kana hunda namatu moggaase isa kan kootii garuu waaqayyotu moggaase. Isaayyaas 43:10 irra jira. Sitti meem warra ati jettu kana hunda namatu moggaase. Pheenxees. Waldaa yoon qabdu jechuudha. Moo manatti waaqeffatta? Waldaa koo dhaqi wangeela banii irraa dubbisi eenyu jedha. Waldaa kam deemtee waaqeffatta sin jedha? Wangeela irraa banii dubbisi kaakeefaa. Okay, waldaan qabdu jechuudhaati balala harree adii akka kophaa deemtudha. Maadhate kan jedhu kefa Yesuus waldaa jaalladha moo? Nama waldaan qabne maas tanaa keessummeessuu hin danda'an. Tokko lammaffaa waldaa yoo dhabu. Keefaa. Ina dhaggeeffadhu. Maqaan waldaa tokko yoo wangeelarra jiraate moo yoo wangeelarra hin jiraanne gaariidha jetta. Ilaa obboleessa ati waldaan lee dhabde barnoota qabattee hojjette dasna jedha. Garuu ati barnoonni marrajaan tekina marrachaa sobaati macaa qurratti. Soba agaan inti manfasnu. Rakkoon agaan inti manfasnu. Maaliif jedhi kaa? Maaf jedhi kaa? Obboleessa. Qoy jarjariin. Naa gala kaa. Yesuus Kiristoos waaqummaan qabu. Caafanii qulqulluun isaas waaqa jedha sin jiru jechaadha. Suni eewwaa. Se'a kana ta'eef kun immoo seexana mataa kee keessa jirudha waaqummaa Yesuus Kiristoos kan waaqataa jiru jechuudha. Siifidha caafatoota se'a arrabsoo osoo hin taane. Yohaannis tokko irraa jecha ture jechichis waaqa ture wanni hundinuu isumaan ta'e isaan alas kan ta'e hin jiru jechichi kun immoo foon uffatee akka dhufe dubbata. Foon akka dhufe kun Yesuus tokko Yohaannis tokko irraa. Isaayyaas 9:6 irraa mootu mucaan nuuf dhalatee jira maqaan isaa hangafa nagaa gorsa dinqii waaqayyo jabaa jedhama jedha mucaan dhalatee kun jechuudha. Kana marayyuu waakkattee ati obboleessa kee Abdulrazzaaqii fi Abdulfattaa taate jirti. Sigalee? Kanaaf poolitikaa kristaan irratti hin dalagisiin jedha. Gabaabatti. Qoy gadi deebistaa utuu hin deemanii gaaffii xiqqoo si gaafadha. Miyuutiin qabatiin egaa suutadii iddoo atamanaa dubbiste akka jedha yoo ta'e Yesuus immoo
ammas waaqa akka hin taane kitaabni qulqulluun kan ibsu yoo ta'e macaafichi wal mormamoo attam mee irratti walii galaa deemna. De ani bersirraa sila samiif lafa ati nama Yesuus Kiristoos bakka hedduutti waaqummaa macaafni qulqulluun kan dubbatu waaqummaa isaa ka waaqummaa Yesuus Kiristoos keessatti waaqummaa kan hin jira kan jedhu waaqummaan isaa hin jira kan jedhu kan hin barreeffamee hin jiru jechaa hartaati. Akkamitti hojii naasuu danda'a? Injiru ati bakka lama naa kenni ani immoo bakka lama sii kenneen. Caafatoota kan inni natti caafe eeshi Isaayyaas 9 jaamee dubbisi. Mucaa isuma tamma itteedha mucaan nu. Mucaa yaa. Thank you. Mucaa qoy mucaa. Yaa. Nama ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Nama ta'uu agarsiisaa jechuudha. Mucaa wajjin. Thank you. Eewwaa maqaan isaa jedhes hangam nagaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa jedhamaa jedha. Waaqayyo jabaa gorsaa dinqii hangam nagaa. Miira keessaa ba'e yeroo takka miira keessaa ba'e. No miira haasoma kiyya kana awwalumaa si gochuu omaa isin gochuu hin danda'u. Haasoma kiyya kana. Keefaa qoyga waaqayyo jabaa jedha miti. Abbaa bara baraasin jedha miti. Hangafa nagaas jedha. Yaayinoo beekaa qoyga suuta dhigaa qoy. Amma waan tokkitti qofa naa deebista. Yesuus Kiristoosii fureedha moo furee miti mee kana du'a naa deebisi. Furee yoo jettu? Ilmaan namootaatiif furii ta'ee furii saarsaa cubbuu jedhan tokko hin beektu laata? Yaa ta'eera kuni dhugaadha. Okay qoyga. Waaqatu furee ta'a moo namatu furee ta'a? Furee kan ta'u kaa waaqatu furee ta'a malee namni furee hin ta'u. Furee jechuun mee? Kan nama furu jechuudha rakkoo irraa akkasii furu jechuudha bashitaa irraa akkasii furu jechuudha. Akkasii miti? Qoy maali hin ariifatin suuta. Kabaarinnet naxaa የሚያወጣ gabrummaa irraa bilisa akkasii baasu jechuudha. Qoyga. Aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu dhiiga miti la without shedding of blood there is no forgiveness jedha Ibrootni. Ibroonni boqonnaa 9 lakkoofsi 22. Atamma natti malee xiqsiin baay'atee fi biti. Isaayyaas 9 jaakna maal jettee fudhata? Qoy rakkoon qabu Isaayyaas 9. Xiqsiin baay'atee gawaas hin ta'u. Lamayyuu nama ga'a lamarra dhugaaf soba addaan baafachuun lama takkayyuu nama ga'a. Mee takkatti nama ga'a. Mee takkatti tana maal jettee bira tartaama akkasii kennu kana? Furee kana eessan na fidate. Furee osoo hin ta'e Isaayyaas 9 jaasii kennu Yohaannis tokko sii kenneera. Mee lamaan kanayyuu akkamitti fudhatta? Siin ibsaa. Isuman siin ibsaa irraan jala. Keefaan milishaa yoo ta'e malee wanna. Awwal meeqa milishaa irraa yoo ta'e. Kala zamma qawwee qabadduti gad ba'i wanna jedhi malee. Giddiin nama dorsisuu jirta. San dorsisaa miti maanta sillee yoo shugguxiidhaan itti qabaadhaan. Maa shugguxii nama qabu gara gurba qabaasaa. Politikaan dalagin kaawwan. Politikaan dalagin kaan. Tokko lamaan deebisaa deemi kan keessiin naqa rakkoon qabuuti. Mee tokko lamaan naa deebisi. Macaafa qulqulluu keessaa Ibroota irratti dhiigni utuun dhangala'in dhiifamuun cubbuu hin jiru jedha miti. Qo'aatemme waa'ee dhiigaatti miti ka jirru. Isaayyaas 9 jaasan maal jettee bira tarta? Innumtiyyuu mucaadha. Mucaa kan jedhame mucaa dhiiga qabu. Mucaadha. Maqaan isaa hangafa nagaa waaqayyo jabaa jedhamaadha mucichi kun. Maqaan jedhameef waaqa ta'aare? Ahaa situ waaqa situ raabuu saree waaqummaa isaa? Okay, anatti irraa buusa miti qofa. Situ irraa buusa haree waaqummaa isaa? Egaa caafni kun jedhe. Situ irraa buusa. Kanaafuu sobduun akka keetii kun waaqummaa Kiristoos hin buusus hin jedha. Fayyeera yeroo takkamee anatti dhiisimee keefaa anatu amala isaa beeka. Anatu gola faani. Keefaa ana wajjin haasa'u yeroo takkamee. Waaqummaa isaa dubbate sobduu akka keetii kanaa waaqummaa Kiristoos kan dhoksu. Isaayyaas irra na wajjin haasa'e. Isaayyaas irra na wajjin haasa'e. Keefaa na wajjin haasa'e. Kefa. Joyi deema achi bulee galaa dhiifama naa goraadha. Namitti sobdotanaallee dhiifama obboleessa koosobiin akkanatti waan biraa. Ati nama larrabsiin yeroo takkamee na wajjin haasa'e Isaayyaas. Soban jaalladhu. Nan beektu soban jaalladhu. Nama nan kabaja soban jaalladhu. Dhaggeeffadhu. Isaayyaas kanarra haasa'uu barbaadan. Isaayyaas irraa. Hin deemin Isaayyaas irraa haasa'uu barbaadan. Noan deemaadha dalagaa waaqa siraa wayii qaba abboon nagaan bulaa. Kan siraa halkaniin dalaydama guyyaan dalayda. Halkan dalagaa. Ciao fayyaa taa'oo. Dhaggeeffadhu dura beeka kana sitti garuu buufneetiin deemtee dalagattaa gurratti qabattee. Hin bu'in. Kafaa buusa awwaal kafaa buusa. Hin bu'in. Duratti amma. Kunillee obboleessuma xiqqicha namicha kanaati. Garri isaan beekamu. Hundumaa arrabsitaa hoo. Marzanyaadha kun kanaa wayya kun marzanyaadha waan isaan beekamu. Keefa musliimaa kuma lama miti keefa 26 sirreessi appii niw yiiri.
inni utuu herreege new year jedheetiin indi 2025 gootee deemta kafaati namni uummanni 2026tti jiraata amma 2025 kamaali Mata akkama siyaastan rabbi yaadamu mata akkama kiristaana jettee ableenti attu salaattu jettee warri arge. Attu salaattu mana siyaastan nutti. inuma sirratti arganii walla Attu salaattu mana nutti siyaastan namo. inuma sii godheenis kufte ayyee tole mee bakka tana ibseetiin bira dabra bakka mucaan nuuf dhalateera inni ilmi nuuf kennameera mootummaan gatiitti isaa irra jiraata innis gorsaa dinqisiisaa waaqa jabaa abbaa bara bara mootii nagaa jedhamee waamamaa jira maqaan isaa akkana jedhamee waamamaa jira babal'inni mootummaa isaatii fi nagaan isaa dhuma hin qabu isnis murtii qajeelaa fi qajeelummaadhaan hundeessee jabeessee dhaabuudhaan yeroo sana jalqabee bara baraan teessoo daawitii irra taa'ee mootummaa isaa hin bulchaa jedha. Mucaan dhalate kun teessoo daawitii irra taa'eetiin bakka daawitii irraa bulchaa ture irra taa'eetiin bulchaa jedhee dubbate. Wanni kun maali wal qabate Yesuusiin? Yesuus yoom mootii ta'e yoom teessoo daawitii irra taa'ee yoom bulchee beeku guyyaa tokkicha. Ani mootummaan kan kooti. Ganaa akka dhufu bara awwal kenna ganaa dhufee ni bulcha. Ganaa dhufaa mira Yesuus ganaa akka dhufu ni amana kiristaanonni. Amma jalqabee jedha kaa. Hunduratti ganaa dhufee teessoo isaa irratti taa'ee akka bulchuudha. Sun kan dubbatu. Lakki amma jalqabee Isaa waaqayyo jabaa hangafa nagaa gorsaa dinqee kan Ana kee fakka amma nu bulchaa jiru eenyunni? Eenyunni as tadaddara jira? kan biraa ta'a. Abiyyi Ahmad si bulchaa jira. Yoo tokko jiraatu. Teessoo daawwitii amma eenyu bulchuu jira? Akkasii mee bahurra jirraa deema jirraa gaafa. Tanuma naa deebisi. Ani waan biraa sin kadhatu tana birri illee osii kafali naa deebisi. Teessoo daawwitii eenyu bulchuu jira amma? Ganaa dhufeetiin teessoo daawwiti ni qabata Yesuus Kiristoos. Daawwiti bara baraan ni bulchaadha amma ganaa dhufu. Kanaafuu raajiin hin raawwatamne Yesuus hin jedhin kaa waan fuulduraati. Waan fuulduraadha Yesuus hin jettee gadi muriin kaa. Maqaan isaa mucaan nuuf kenname mucaan dhalate kun immoo waaqummaa akka qabu hangafa nagaa. Yesuus hin ta'u maaliin beekaree mootummaa qabaa jedha mucaan kun. Yesuus hin ta'u maalitti beekama. Sila kabiraa kiristaanonni kamiree ilma namaa kan Kiristoos waaqa jedhee kaamanu kabiraa jiraa? Kiristaana miti kun macaafa kiristaanaati miti macaafa Yahudotaati malee Isaayyaas bar kiristaana miti Yahudota keessaa ergame. Yahudota keessaa naa gala maara martuu Yahudota. Yahudonni akkatti amanantu jira. Yahudonni amantii mataa isaanii qabu. Ayilee Itoophiyaanota jechaa hin jiru bara. Gara sun. Kanaafuu ati Yesuusii miti jettee. Yaani Yesuus gizee Ustaaz qoyme Yesuus gizee ulfeen bulchaa jechaa jirta. No, ni bulchaa miti teessoo daawwiti ni qabataadha. Teessoo daawwiti ni qabataadha. Yaa. Ganaa fuulduratti dhufee mootummaa. Fuulduratti gaafa dhufetti teessoo daawwiti ni qabata. Yaa addaan ni baasaa akka keessanii kanallee gara inni itti guuruun beenu. Amma teessoo daawwitii irra eenyu jiram? Teessoo daawwitii irra eenyu jiram? Thank you. Amma kana bannaati boru sii deebisaa wal kenna ganutti halkanoo hite teessoo daawwatamtuu jiru. Amma booda isatuma qabataadha. Kan deemtu hin miliqiniiti teessoo daawwitii irra eenyu akka jiruu fi akka eenyu nu bulchaa jiru asii gaafinatti uumtee hin deemin. Semmoo kasii torban tokko Allah yoo si bulcha torban tokko Yesuus si bulcha si bulchuun beekamu. Akkasii nagaan waan Allah bira naqin waan Allah bira naqin. Amma Yesuus amma teessoo sodaatamaa keenya kan maqaan dhaamu keessatti sodaatamaa awwal. Keenya maa maqaan dhaamu waan keenya. Waa keenya maa maqaan dhaamu. Baqa keenya illee maqaan dhaamu. Allah በር መጫወት የኛም ስም አትጥሩት የኛም አምላካችን ስም አትጥሩት እንደዛ ከሆነ ዋከኛ ለማለት ጋፊ ዳበርኩኒ ሞቱማ ከስል ሱራተማ ከሰን ጋፈቹ ሱራተማ ገባ ህፃን ነው እውነት አዎ አላ አትበል አንተ ማለት የክርስቲያኖችን አትጥራ አትበል ሙስሊም ነህ አንተ ለምትኝ ገዝባን ነው አቦ ነዳም ወራጀ ነው ኢላ አንተ ማያውቅ ሰው ራሱ ንፍጥ ነው እውነት ጭንቅላት ውስጥ የሞላው አንተ ምን ገሪብ ነሽ የከናው ሰን ሳር ፈጀራ ነው Ciao. Lagi nama dalam sini gafa gabuza bro. Marana dan. Allah saya gabuza ya ke situ. Alhamdulillah wabarakatuh. Umat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu bagana kanam ni sinin jannah. Tinasan Awi nanjan amma kawai irtifadde fe. Kristen atau Muslim? Maal maal fakkaata mina wadda? Kiristaana fakkaata yoo achi jiraannu. Maal kootu musliima isinitti fakkaata ree? Assalaamu alaikum jennaan. ድራማ ተረግጦብኛል አወል እሷም ሙስሊም ነው። ድራማ ልትሰራ yeroo takka mee qaal
Qoyi raqamna akkasii maqaan killi naan galu tasgabbaa'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namicha amma bu'ellee kiristaana miti. Fakkisuudhaaf yaani assalaamu alaikum jechuun nagaa isiniif haa ta'u yaani afaan Oromootti akkuma nuti kiristaana jennu nu fakkaata. Hadda Akkasitti dhufu hunduu maraataadha. Keeffaan kiristaanaa Habiibti anatu isa beeka. Ka fayyaa qabu hin dhufne yadda akkasitti kanar amantii isin xayyimmaa namaan akkas kennitan godhanii namarraan fudhattan. Inoo kiristiyaana maaf akkas ortodoksii nan godhanii beekana. Musliimni iski musliimummaa sobeetuma dhugaa Yesuus jedhee Yesuusin sii kakatuu fi yookaan masqala godhatee deemu tokko naaf fide. Indoomnutu aca barbaraayyuu. Musliimonni inni aca barbartu amantii isaan irratti waliin sobnu. iftee hanti natti fakkaata baay'ee Ijoolleen irra kanaafuu dhaga'u maali? Ijoolleen irra. Kun kiristaanaa miti jedha kun kanaa miti jedha. Irra maal naguma qabdi yoo. Irraa tokko bakka buufatanii ustaas. Dhiirarraa inni keefooliin jedhamu kun muslima jedha. Kafaan muslimaa jedhan. Kafaan illee as deebi'eetu inni illee kan birootu warras. Waluma bira ta'anii tumaan dhukkee waliin rakkaasan kan jiran nuti immoo jidduutti rakkanne. Bismillah. Hayyee hawwii dubbadhu amma. Eshi enu awwal awwal Wayyee. viweeri gara 900 qabnan jettu maaf sobdanis ይሄ ሰው ሁሉ እያየን አትዋሽ እስቲ ሙስሊም ኮንክ ሙስሊም ነህ ካነጋገር ይነቃብያል ላስታውቅብያል ድራማ አትስራ Ani bar ትክክለኛ muslimaa maal taate ማለት መት አከፋ ሙስሊማ ምት muslimaa ማለት lakki kiristaanaa ክርስቲያና fi ምት kiristaanaa inni ክርስቲያና ምት ታው ሙስሊም አፖሎጂስቲክ ነው አውቃለሁ የሙስሊም እንትን Qaal kafaan ortodoksii no ana isa beeka sirriitti ortodoksii no kan eegamu ortodoksii ምት ምት qaxaloo. ለማን እየተከራከረ ነበር ለሙስሊም እኮ ነው ከእንትናን እያደረገው አልነበር Namni bakka dhugaa yoo ejjete namni bakka dhugaa yoo ejjete haasa'ee musliimaa jettanii namaan kennan lamin musliima dhugaa walitti dubbanne mee musliimummaa guyyaa takka aca barbartu fidi mee amantii isaanii irratti hin aca barbaran morma isaanii kennan malee dhugaa walitti sun kennan. sobda eeg seena tasgabbaa'ime Naa fidi si waldhabdeeffata tokkichuma. Masqalli hidhattee ila amma musliimas fakkee baatee ani ortodoksiidha jettu fidi. mit aka ድራማ አትስሩ ካነጋገሩ ይነቃበል እንትን ምንድነው መስቀል በአስር Haati አይደለም hattuun ማለት ilmoo ቢወድ amantu no raasin silamaataman saunim atamnam ምክንያቱም namni amantaa ofii irratti morma ofii ካነጋገሩ kennu sobee ani መጽሐፍ astadaadagu ቅዱስ ነው. ምን ይላል ዛፍ መጽሐፍ ቅዱስ ዛፍ ከፍሬው ያስታውቃል ይላል ካነጋገሩ መረዳት ትችላለች ምን እየሆነ ነበር አፕሴት እየሆነ ነው ስለ ሙስሊም እንትን እሱ ክርስቲያን ከሆነ ክርስቲያንን ለምን ያደርጋል ሙስሊም ከሆነ ለምን ፌክ ይሰራል ይኸው 900 ሰው እያየን እውነት ነው ቦታ በቃ ዱጋ እጀቴ 9 ሰው ሰው እያየን ልጅ ማለት 900 ነው። ሰው እያየን እውነት ቦታ ቆሞ ከተናገረ እውነት ቆሞ ከተናገረ ለምንድን ነው ሙስሊም ብላችሁ ሰውን ለማጭበርበር የምትፈልጉት? ሙስሊማ ሙስሊም ነው ቤክኑት ከሰ ፕሮፋይሉንም ጉደኔ አይቻልም ኖ ኦርቶዶክስ ነው። ፕሮፋይል ይሳላል መሬፍ በነተ አባዳኒስ ገብቼ ነው ያየሁት ሃዳኒስ ኦርቶዶክስ ሙጫን እኔ ስለማውቀው ነው። በቃ ታውት ገሮ ሙስሊም አማ ሙስሊም ወይ ተከፍሎታል ማቴት ወይ ተከፍሎት ነው ወይ ሙስሊም ነው ኦሮምኛ አትረዳም መሰለኝ። ለዛ ነው ያላወቅኩ እንጂ እሱ ለዛ እኮ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር እያለ የተናገረ ነበር እኮ ነገውቲን ቱሬ akka ፈየራ ajaa'ibatti beeka ustaaz gurbaan kun afaan oromoo hin beekaa miti bishaan godha akka bishaanii beeka maaliif karaa dabarsare beekaa akkas godha kafaanama beeku abdiin fayyeera beeku yesus waaqa jedhee lolaa ture kafaan akkan aliifiin beekuttan isa beeka mucaa kana wajjin haasaa turre bara sirrittan isa beeka afaan oromoo sirriitti tolchee beeka xirritti argoo ነው የሚያውቀው ታዲያ ለምንድን ነው ኦሮምኛ መናገር? እንደ ማካበዱ ነዋ አይደለም ማል ተው ከፋ የተናገረ ነበር እኮ ከፋ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ለምን ሰው ብቻ ነው ቃል የምትለው ኦርቶዶክስ ይለና ብሎ ፈቃደ ኦርቶዶክስ የተናደደ ይለታ ነው። አማርኛ ረትረራት ሜተኔ አይ አይደለም ከነረት ያሰው ጅራ በሪኒ ከፋ ሎሉት ጅራ ኢየሱስ ያከሚ ዋቀን ጀነ ጀደ ሎሉ ጅራ kafa ከሞ ክርስቲያና ሚት አይደለም maaf boyama fakkeenyaaf maaf boyen ለክኑ ረበሸ ጀነ ኦፍራ ቡምኔ ኡመተ ሎሊ አረብሴ ጀና
አራብሶ ጅራረ ይሄ ክርስቲያን አይደለም። እንዲያ ክርስቲያን ወይ ጴንጤ እንደሱ አይሆንም። እኔ አሁን ተረጋግቼ ማይኬን ሳልዘጋ Atama men we በትዕግስት ha ነው se me ያልኩት። ko si da me yero ta kanu di si me yero ta ka hawita na haso si sa me abdi haso si me joleta. አመሚት ኤግ አወል አወል لا أتشي أول مي أتشي جلكنا تايله جلكنا أتشي أول هذاكي مالتاي قربان من فياك باسا قربان ركوب سدا وهي تركو كبا برا أنا كان درم بيكا قربان تم بيك تم مدى سيدني أنا مدى قول لي بتي أنا مدى قول بتي تسمع لي تاي يا ربي ساقا جيل شوشي أو جرتا Jira galata waaqa. نقوم من يتكم Eewwa galata isaa. بقى جرات تنعرف Amii walumaan baga jiran. جافي قبل أسلام مرة Yaanuu gaaffii hin qabu akka carraa ta'e dhufee suma jala dhufeesa. Annaa achitti sagaleen natti hin dhaga'amu gosti ergadhe olla galchitan. Haaltinna waan lagaafattu. ما سنقافن أرثوذكسي ده ما بيندين Beentedha. أكمي و شو بس كنا بيكتا دبسوا يشوكوتي سوري ما تعرفون دبستا Ittuma jira. Finnis hangaa waan na gaafatte hangam beekurraan deebisaa gaaffiin jiraatti. كوي قافي منذر تكو قباسي قافت منذر قافت دو قافي Gaaffii xinnoo قافي تتنو إيش الكانسي وين الكانسي نيات قف ilkaan see tobbee fakkaata. إيه Hawwi الكانسي تكو ريف بكل شارتي waan xiqqoon gaafadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Eeyyee. Waaqumatu dhalate moo erga dhalatee ka'ee waaqa ta'e? Erga dhalattee waaqummaan yaani waaqa kan jedhu macaafarra guutuu hin jiru gaafadhe illeen garuu Maatiyos keessatti gooftummaan erga kennamee fi nuyi amantaa keenya waan ta'eef hin mararsiifannaa waaqa jennee lallabullee waaqa jennee amannallee. Akkasumatti sitti tolee utuma waaqa jechuun osuma hin jiraatin siimatti tolee na lallabdee Yaani gooftummaan kennameefira. Waaqa kan waaqaaf jedhu kenname waaqaaf kenname moo gooftummaan namaaf kenname macaafarra hin jiru. jechuun Gooftummaan waaqaaf Yesuus kenname moo Kiristoos gooftummaan? kenname. Eh? Yesuus Kiristoosiif waaqni kenne gooftummaa. Maal waan inni ta'eef kenneef? Wanti hundumtuu abboonni isaatiin akka ta'u. Waan maal Jechuun ta'eef waan inni maal ta'eef kenneef? Waan inni waaqa ta'eef moo waan inni nama ta'eef kenneef? inni Yesuus Kiristoos nama akkuma keenya hin dhalatee garuu qulqullichadha. Maariyaam durbee Maariyaam irraa dhalatte haa ta'u malee akka keenya miti jechuudha hafuura qulqulluudhaan dhalatee. Haa dhalatu iyyuu bareedaa dhalate iyyuu dhuguma. Jechuun waaqa waan inni ta'eef moo nama waan inni ta'eef gooftummaa kenneef ree waaqayyo? والذين يبيتون لربهم سجدا Hawwi وقياما hawwi asii kennuu macaafarraa waan inni gooftummaa kenneefiif? Nagamu Sagalee kebbade giddura. Laal waan Yesuus Kiristoos waan inni nama ta'eef gooftummaan kenname miti? Yesuus Kiristoos nama garuu waan qulqulluu ta'ee fi gooftummaan kennameef akka addunyaan kun akkuma waaqayyo akkuma abbaatti waa hundumaa gochuu danda'a jechuudha. Aangoon hundumtuu harka isaa jira. Waan abbaan gochuu danda'u inni hin godha. Waa biraatiif osoo hin taane laal waa biraatiif osoo hin taane ilma namaa ulfina qabu waan inni ta'eef waaqayyo gooftummaa kenneef miti? Maa isa qofaaf kenneeree waaqayyo nama biraatis gooftummaan kennine? Akkamittiin? Jechuun akkuma Yesuusii gooftummaa kennetti nama biraatii gooftummaan kenneeree waaqayyo? Nama akka kiyyaaf akka keetii Yesuus Kiristoos bazawii hafuura qulqulluudhaan dhalate. Nama akka kiyyaa guutuu haa ta'u malee uumama akka kiyyaaf kee haa ta'u malee namni akka kamis ta'e nama dhiisee horiin iyyuu
wal qunnamne jechuun namaaf nama jidduu irratti namni kan uumamu inni garuu hafuura qulqulluudhaan durbee Maariyaam irraa dhalate. Maariyaam osoo hin heerumin Hafuura qulqulluun irraa gaafa dhalate. jettu akkam? Hafuura qulqulluun gaafa jettu. Jechuun abbaan hafuura qulqulluudhaan Maariyaamin akka ulfooftu taasise malee Hafuura qulqulluun yaani gaafattu jechuun hafuura qulqulluun maal godhe? yoo jettu maali gaaffin akkana? Eh? Maali gaaffin Jechuun akkana? hafuura qulqulluudhaan hafuurri qulqulluun maal godhe? Hafuura qulqulluudhaan ulfoofte malee ishiin wanti miti jechuudha ka. Taasiftee. Maal godhe hafuurri qulqulluun hin ulfeesse? Eh? Laa. Hafuurri qulqulluudhaan ulfoofte afaan oromootiin hafuurri qulqulluudhaan ulfoofte malee akka Jechuun kiyyaaf keetti hin dhalanne garuu namummaan isaa akkuma jechuun hafuurri keenyatti. qulqulluun maal godhe innaan ulfoofte? Hafuurri qulqulluun maal godhe innaan ulfoofte? Tayyib. Yesus Kiristoosii Eh? ergamoota isaa maqaa isaa hin beeku yaani inni hin dagadhee jechuudha. Mm. Waaqayyoon ergamoota isaa Eh. ergeeti Maariyaamiin ilma deessaa jedheen akka ilma kennuufi itti dubbatee ture jechuudha. Eewa. Sa'uma sanarraa kaastee Maariyaamin ni Eewa. ulfooftee Yesuus ni deesse jechuudha. Kana gadi fageenyaan immoo macaafarraa Jechuun hafuurri dubbisee qulqulluun deebisa. hafuurri qulqulluun homaan goone ka hafuurri qulqulluun itti dubbateemi? Een ka'e. Ilaa Eewa. maal godhe? Itti dubbatee in ulfooftaa yaa ayyaana qabeetti in ulfooftaa ilma dhiiraa deessaa jedhe miti? Eh? Eeyya. Eewa. Ergamaan Gabrielii waan ergame dubbatee ulfaa'usee dubbatee kan akkasiin ulfooftu godhe osoo dhiirri biran gahin waaqayyoodha miti? Eeywa. Waaqayyootu dandeettii isaatiin akkasiin osoo dhiiraa wajjin hin ciisin ulfooftu godhe waaqayyootu akkasitti uume jechuudha. Akkasitti amantaa? Waaqayyo nama kana eega akkasitti uumee ka'ee erga inni guddatee ka'e ammoo gooftummaa isaa kenne miti? Eewa gooftummaa kenneef. Waan gooftummaa isaa kenneef jecha maal ta'a inni? Yaani gooftummaan durumayyuu inni silayyuu isarraa keekamee kenname waan ta'eef namni kamuu ta'e jechuun karoora mataa jechuun kennaa mataa isaa danda'e qaba. Garuu namoonni akkuma fakkeenya mataa keenyattu namni kennaa isaa wallaalillee itti jiraachuu dadhabuun jira. Garuu immoo namni kamuu ta'e kennaa mataa isaa danda'e qaba. Namni gaafa dhalattumarraayyuu ka'ee baqa qulqulluma ta'e wanti ta'a jechuun qulqulluma dhalata. Garuu erga dhalatee jireenya boriisaa waan har'a hojjete borummoo kaawwataa jechuudha. Lafarratti bichaa osoo hin taane cubbuu har'a hojjettu waan har'a hojjettu borullee itti yaalta jechuudha gaafa boqotti. Yesuus Kiristoos illee akkuma nama tokkoo jechuudha. Akkuma nama tokkoon illee gaarii hojjetee waaqayyoof abboomamee waaqayyoof ajajamee